Arra kan irratti marannu tibba kana taatee jiru keessaa Itoophiyaan oomishaa jirtidha. Itoophiyaan egaa oomishaa jirti yeroo jennu maal oomishaa jirti? Gama indastiriitiin maal fakkaata? Gama dinagdeetiin sosochiin dinagdee jiru maal fakkaata? Indastiriiwwan keenya immoo yeroo ammaa kana imalli isaan taasisaa jiran maal fakkaata kan jedhuu fi agarsiisa Itoophiyaan oomishaa jirtu jedhu tibba kana banameen wal qabatee akka biyya keenyaatti immoo faayidaa maal qaba kan jedhuu fi keessattuu gama kanaan guddinni galmaa'uudhaaf jiru akkamii Itoophiyaan qabeenya ishii biyyuma keessatti oomishaa jirtu kana industrii keessatti geeninni qabu maali dinagdee biyyattii fooyyessuu keessatti riiformii dinagdee saffisisuu keessatti geeninni qabu maali kan jedhu gaa Itoophiyaan oomishtu oomishaas jirti keessattuu sosochiin Itoophiyaan oomishtu jedhu waggaa 3 dura kan eegalamedha gama indastiriin oomisha guddisuu fi bu'aa jajjabeessaanis gama sanaan kan argamedha gaa Itoophiyaan oomishtu jedhame waggaa 3 dura sosochiin jalqabe suni keessattuu industiriiwwan biyya keenya keessatti babal'achaa jiran gama kamiiniyyuu gama qonnaatiinis gama oomisha biyya alaatii galan oomisha biyya seetiitiin bakka buusuutiin Itoophiyaan sosochiiseen hojjechaa jirtu bu'aa jajjabeessaan argameera gama kanaanis egaa akkuma kaastee agarsiisni Itoophiyaan oomishtu yookiin immoo oomisha agarsiisa idil addunyaa konvenshiiniitti agarsiifamaa jira torbee kana sanarratti egaa oomishaaleen biyya keenya ummata keenyaan yookiin immoo dhaloota ammaa jiruun yookiin immoo dhalattoota isaatiin kan inni oomishame kan kalaqame kalaqawwan garaagaraa oomishaalee garaagaraa kanaan dura biyya bakkeetti achi as galaa turanii biyya keenyatti oomishuudhaan galii argachuu bira darbeellee sharafa biyya alaa kanaan dura biyyattiitti rakkisaa ta'ee mul'achaa ture sharafa biyya alaallee argachuun haala salphaatiin danda'ameera jechuudha. Keessattuu egaa sosochii Itoophiyaan oomishtuu egaa waggaa 3 dura kan inni eegalamee ture akkuma sala kaasaa turre waggaa 3 darbe dura yeroo ka'utti akka duulaatti kan onnee guutuudhaan Itoophiyaan oomishtuu oomishaa jirti qabeenya biyya keenyaa kanuma keenya waan ta'eef hojjennu gama indastiriiwwan keenya jajjabeessinu hanqinoonni isaan qaban maali jedhamee erga adda bahee qorannoon adda addaa irratti gaggeeffamee booda sosochii Itoophiyaan oomishtuutti galamee eddasii booda immoo dinagdee keessatti fooyya'insa dhufe. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti kaasuu kan dandeenyu yoo ta'e indastiriiwwan biyya keenya gama albuudaatiin kaasuu dandeessaa gama qonnaatiin kaasuu dandeessaa gama qonnaatiin kan fudhannu yoo ta'e akka fakkeenyaatti biyyi keenya Itoophiyaan waggaatti egaa kan isheen baasaa turte qamadii qofaaf birrii biiliyoona tokko kan isheen galchaa turtedha jechuudha. Egaa humna keessootiin oomishuun akka danda'ame immoo kan egaa isa alatti baasnee maallaqa keenyaan binnu kana qamadii alarraa eeggannee akka deeggarsaatti finnuu fi bitamee dhufuutiin alatti biyyuma keessatti oomishuudhaan biyya keessaaf akka ta'u herga taasifamee booda jijjiiramni dhufe jechuudha. Gama biraatiin kan bunaa kan ilaallu yoo ta'e oomisha bunaa sagaa gabaalaa dhiyeessuudhaaf egaa hojii hojjetameen buna tooniin 400 gabaalaatiif dhiyeessuudhaaf egaa galiin doolaara biiliyoona 2 ol argamuudha kan ka'eetii jiru. Kana jechuun maal galiin biyya keessaa indastiriiwwan keenya yoo hojjetan egaa kun agarsiistuu isa tokkodha. Oomisha qamadii biyyuma keessatti hojjenne buna toonii isaa agana yoo daballe maallaqa agana fidee dhufee jira. Kun yoo ta'u indastiriiwwan keenya immoo biyya keessatti gama sibiilaatiin kallattii adda addaatiin hojjetaman kun galteewwan qaban itti fayyadaman sirnaan yoo hojjetan biyyuma keessatti oomishan qaawwaawwan kan dura mul'achaa turan furuu keessatti illee gahee guddaa qabu jechuudha. Akkuma kaasti gama oomisha qonnaatiin hojiiwwan hojjetamaa jiran bal'aadha keessattuu immoo gama oomisha qamadiitiin hojiin hojjetaman ofirra dabartee biyyattiin gara biyya bakkeetti erguudhaan galii birrii biiliyoona 1 olillee galmeessuu dandeesseetti. Kana malees gamuma industiriitiin waggaa 3 walakkaa kana keessatti parsantaa 46 irraa kan ture gara 61tti ol guddisuun danda'ameera damee industirii kana. Kun immoo gama bunaatiinis sochiin jiru gama qamadiitiinis sochiin jiru albuudaan sochiin jiru baay'ee bal'inaan irratti hojjetamuu isaati keessattuu oomisha bunaa irratti xiyyeeffatamee bifa addaatiin irratti hojjechuun galiin guddaan argamuu danda'eera akkasumas gama oomisha albuudaatiinis akkasumas qabeenyuma ofiisee qabdu biyyattiin sirnaan itti fayyadamuun oomishaalee garaagaraa hojiiwwan kalaqaa garaagaraa kanaan dura wantoota biyya bakkeetti galchamaa ture yookiin immoo baasii yookiin immoo maallaqa alatti ergamee sharafa biyya alaatiin alatti ergamee meeshaalee garaagaraa gara biyya keessatti akka galamu taa'amaa ture yeroo ammaa kana garuu biyyuma keessatti oomishuun danda'ameera. Fakkeenyaaf galtee qonnaaf ta'u maashinaroota garaagaraa industiriiwwan kun
oomishanii qonnaan bultootaaf dhiyeessaa jiru. Kun immoo egaa kanaan dura wantooti meeshaaleen qonnaaf barbaachisan galteewwan qonnaaf barbaachisan kanneen meeshaalee garaagaraa biyya bakkeetti gashuuf sharafa biyya alaa barbaada ture. Sun immoo sharafni biyya alaa rakkoodha argachuu fi gama diinagdee biyyattiitis dhiibbaa fida. Kana garuu oomishuma biyya keessaatiin oomishamee biyya keessatti qonnaan bultootaaf wanta isaan barbaadan dhiyeessuun danda'ameera. Kun egaa galtee biyya keenyaa yookiin immoo sharafa biyya alaatiin rakkoo jirullee hambisuu akkasumas immoo qonnaan bulaan keenya gatii madaalawaadhaan maashina barbaadu yookiin waan isa barbaachisu argachuu akka ni danda'uuf egaa kun bu'aa guddaadha jechuudha. Kama kana walqabatee keessattuu damee gama turizimiitiin walqabatee sochii garaagaraatu gaggeeffamaa ture. Riiformii gama dinagdeetiin gaggeeffame keessaa gama turizimiitiin gama innoveeshinii fi teekinooloojiitiin yeroo jennu fakkeenyaaf artificial intelligence fudhachuu dandeessa yookiin hubannoo namtolchee kaasuu dandeessa. Gama kanaan hojiin hojjetame hojii guddaadha. Inni kun maanne dinagdee biyyattii saffisiisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf akka seen duubeetti kan kaasnu yoo ta'e biyyoonni Itoophiyaan oomishtu jedhamee yeroo ka'utti akka fakkeenyaatti kan fudhannu yoo ta'e amma Singaapoor kan kaasnu yoo ta'e Indiyaa kan kaasnu yoo ta'e dinagdee isaanii itti fayyadamuudhaaf dursaa oomisha isaanii jabeessaniiti kan isaan jiran industirii isaanii sirriitti sirnaan fayyadamaniiti kan isaan jiran biyyi keenya Itoophiyaanis egaa galtee kana godhachuudhaan fakkeenyota biyyoota adda addaa galaalamee booddee biyya keenya keessatti oomisha keenya jabeessuu qabna industiriiwwan keenya industiriiwwan xixiqqaa fi industiriiwwan giddu galeessaa dabalatee oomisha biyya keessatti oomishan bakka buusuu gahee guddaadha kan isaan taphatan fakkeenyaaf doolarii guddaa baastee alarraa maallaqa guddaa dhangalaastee miti alatti ittiin bittu min alaatittiin bittu galteewwan adda addaatti kanatti itti fayyadamtu kun biyya keessatti meeshaaleewwan adda addaa yeroo fayyadamnutti maallaqa biyyaatiin waan guddaa hojjetta jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti sila kaasaa ture tiraaktara qonnaa kaasuu dandeenya. Galtee kanaaf kan ta'an kaasuu dandeenya. Kombaayinara qonnaa ta'uu danda'a. Meeshaaleewwan adda addaa ta'uu isaan akkanaa biyya keessatti oomishuudhaan suphuudhaan tajaajila adda addaatiif akkan ooluuf indastiriin gahee adda addaa qaba. Fakkeenyaaf konkolaataa elektiriikii yoo ta'e tajaajila geejjibaa keessatti rakkooleewwan wal xaxaa mul'atan furuu keessattis inni kun gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan oomishtuu yeroo jennutti rakkoowwan akka kana gaman industiriitiin furuudha jechuudha. Kanaaf immoo maaltu jira muuxannoowwan haala adda fudhannee booda immoo maal gochuutu nurra jira industiriiwwan keenya cimsuudha. Kana dura industiriiwwan keenya rakkoo amaa keessa galaniiti kan isaan turan yaadattoo ta'e waggaa 3 darbe dura gama dhiyeessiitii wal qabatee gama liqaa maallaqaatii wal qabatee rakkoo adda addaatu ture. Amma garuu isaan kun erga isaaniif mijatee booda gara oomishaatti seenan gara oomishaatti adda seenanii booddee oomishni akka duraa sana otoo hin taane amma dabaleetti kan isaan jiru. Kanaafuu immoo maaltu barbaachisaa erga industiriiwwan kana walitti fidnee booda maaltu nuuf falaasa jedhu kana walitti hidhaminsa gabaa uumuun immoo akka falaatti barbaachisaadha. Akkuma tikaaste keessattuu sochii Itoophiyaan oomishtuu kun eegalame keessatti mootummaaf abbootiin qabeenyaa walitti dhufuudhaan gama rakkoo akkuma tikaaste rakkoo ture sana akkamiin furachuu dandeenya rakkoo achi keessatti gama industiriitiin nu mudate haala kamiin furachuu dandeenya haala kamiin mootummaaf abbootiin qabeenyaa kun yoo walitti dhufnedha diinagdee keenya guddifachuu akka dandeenyu yookiin immoo rakkina jiru furachuu akka dandeenyu isa jedhu walitti dhufeenya isaanii kan cimsedha sochiin Itoophiyaan oomishtuu kuni keessattuu immoo gama industiriitiin hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira industiriiwwanii fi gama investimentiin hojiin hojjetaman gurguddaadha amma konvenshinii agarsiisa kanarratti kan ilaallu dargaggoonni kalaqni isaan hojjetan illee abdii borii kan namatti horuudha kalaqa biyya keenya keessatti dhuguma ijoolleen keenya hojjetu jettee wanta xiyyaane baay'ee isaatu hojjetamaa jira oomisha kanaan dura biyya alaati galan waan akka jenereetaraa ta'uu danda'a humna ibsaa kan maddisiisan akkasumas immoo wantoota baay'ee kaasuu dandeenya wantooti sun kalaqni isaan ijoolleen dandeettii isaanii ittiin baasuudhaan of ilaaluudhaan agarsiisu kunis immoo tokkoffaa kan inni fayyaduu fi ijoolleen achirratti bobba'an sun gaafa ijoolleen isaan jala jiran immoo dhaloonni isaan jala jiran immoo gaafa ilaalan isaan immoo sana caalaa fooyyessanii uumuudhaaf sana caalaa fooyyessanii kalaquudhaaf fi abdii isaanii toora ilaaluudhaaf isaan fayyada akkasumas immoo gama oomisha baay'eedha kan achi keessatti oomishamu oomisha sibiilaa duwwaatu hin ta'in uffannaan kopheen jira kanaan dura biyya alaatii kan galu sun oomisha biyya keenyaatti fayyadamne gatii madaalawaadhaan gatii salphaadhaan gatii humna keenya danda'uun oomisha barbaannu argachuu akka dandeenyu illee sana keessatti ilaaluun ni danda'ama. Geessattuu agarsiisni akka kanaa qophaa'uun isaa inni guddaan maalidha? Dhaabbileewwan oomisha adda addaa oomishaa jiran, indastiriiwwan oomisha adda addaa oomishaa jiran agarsiisa kanarratti yeroo dhiyeessan faayidaawwan adda addaadha kan isaan argatan. Tokkoffaa oomisha qaban dhiyeessanii gabaatti baasanii agarsiisu. Lammata immoo oomisha oomishaa jiran kana hanga biyya alaatillee kan dhiyeessaa jiranis jiru. Walitti hidhaminsa gabaa uumuu keessattis qooda guddaa qaba.
indastiriin tokko immoo indastirii tokko irraa muuxannoo qooddachuudhaan kaampaniin kun yookiin dhaabbanni kun garamitti imalaa jira, haala kamiitiin hojjechaa jira, haala kamiitiin yeroo isaan itti fayyadamaa jiru, haala kamiitiin immoo galtee isaan itti fayyadamaa jiru, akkamiin saffisan immoo sadarkaa kanarratti imalaa jiran jechuudha. Muuxannoo isaanii walirraa qooddatu. Galtee kan kootiif barbaachisu immoo kan isa tokko irraa immoo fudhatanii walii isaanirraa immoo walirraa muuxannoo akka qooddataniif illee gahee guddaa qaba. Dhaabbileewwan adda addaatiin wal qabatee muuxannoo guddaadha kan inni qabu. Kanaafuu egaa dhaabbileewwan akkanaa cimsuu fi jajjabeessuun barbaachisaa erga ta'e booda inni guddaan ammas walitti hidhamiinsi gabaa immoo sirriitti yoo uumameef isaan irra caalaatti dhaabban kaampaanoonni akka kanaa kun yookiin dhaabbileewwan akka kanaa kun irra caalaatti cimu jechuudha. Kana keessatti immoo gahee indastirii cimsuu keessatti dhaabbileewwan teekinooloojii irratti hojjetanis baay'ee qooda olaanaa qabu. Yeroo jennutti keessattuu dhaabbileewwan leenjii fi teeknikaaf ogummaa yoo fudhanne isaan kunneen sadarkaa sanatti hojii kalaqaa irraa kaasee hojii kalaqaa jajjabeessuu yeroo jennu innovation technology jedhamti kallattii kanaatiin xiyyeeffannaan yeroo argamutti rakkoo adda addaa furuu danda'u. Fakkeenyaaf teessoo mana keessatti barbaachisoo ta'e meeshaalee mana keessatti barbaachisoo ta'e sadarkaa sanatti hojjetameera ta'e isa kana immoo sadarkaa isaa fooyyeensa amma oomisha biyya keessaa bakka buusuu yeroo jennutti maal jechuudha. Sadarkaa industirii giddu galeessaa fi sadarkaa industirii xixiqqaatti oomisha biyya alaarraa dhufan sana saampilii isaa fudhannee biyya keessatti oomishnee bakka buusuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka fakkeenyaatti yoo kaasuu dandeenya ibsaa daandii gubbaa as magaalaa Finfinnee akkasitti miidhagee yaada namoota hedduu ifa akkasii eessaa argame haala kamiitiin dhufe kan jedhu kan yeroo jalqabaa inni ilaalamee sana booddee biyyuma keessatti akka oomishu taasifame. Kana jechuun dhaabbileewwan keenya biyya keessatti yoo oomishan rakkoolee alarraa deemnee barbaannu furuu bira darbanii miidhaginaaf illee dhalootaaf illee fakkeenya ta'an. Kana yeroon Itoophiyaan oomishaa jirti yeroo jennu Itoophiyaan haala kanarra jirti. Amma dhaloonni maalitti jira? Dhaloonnis waliin tarkaanfachaa deemuu fi qooda isaa bahuutu irraa eegama jechuudha. Kanaaf ibsaawwan akkasii yeroo hojjetamanitti irra caalatti egaa rakkoo kana dura qabnu furee gama biraatiin immoo hojii hojjetamaa jiru Itoophiyaan oomishtuu agarsiisaa jira jechuudha. Egaa akkuma kaaste baay'ee isaa kaasuun ni danda'ama keessattuu immoo gama oomisha indastiriitiin hojjetamaa jiran indastiriiwwan gurguddaan biyya keenya keessatti hojiiwwan isaanii jalqabanii jiru. Iddoo adda addaatti indastiriiwwan gurguddaan ijaaramanii isaan keessatti oomishni garaagaraa gaggeeffamaa jira. Oomisha qonnaa oomisha gama indastirii adda addaatiin yookiin immoo gama galtee adda addaatiif oolu ni jira. Kana keessatti egaa ijoolleen duuba achi as dhufe yookiin immoo achi as dhufaatii dhaloonni dudduubaan jiru wantoota amma hojjetamaa jiran kana keessatti agarsiisa argan kana keessatti muuxannoo biyyoota biroo wajjin wal bira dhufanii argatan sana keessatti kan isaan arganii akka isaan borii isaaniitiif jabaataniitti deeman kalaqaa haaraatiif yookiin immoo isa kana caalaa fooyyessanii akka isaan itti deeman konkolaataan oomishamaa jira wantoota baay'eedha kan hojjetamaa jiru biyya keenya keessatti kun egaa dhaloota boriitiif egeree boriitiif abdii guddaa kan horu akkasumas immoo biyyattiif illee guddinarra daandii guddinarra akkasiin jirtu kan agarsiisudha. Sharafa biyya alaa yookiin galtee biyya alaatii argalu immoo maallaqa biyya alaatii kanaan dura hanqinni ture illee gama kanaan furuun danda'ameera jechuudha. Oomisha biyya ofiitiin bakka buusuun oomisha biyyattiitiin bakka buusanii itti fayyadamuu danda'uun hanqina sharafa biyya alaa ture san dhibbaa dhibbatti furuun danda'ameera jechuudha haga tokko. Egaa keessattuu guddameewwan gama turizimii fi sirnoota dijitaalaa akka teekinooloojii fi innoveeshinii wal qabatee hojii bal'aan hojjetameen egaa galteewwan indastiriitiif sosochii kana keessatti gahee guddaa akka qabudha. Waggoottan torban darban keessatti yoo keessumaayyuu riiformii mootummaan damee indastiriitti gaggeesseen bu'aawwan hedduun isaanii argamudha akka ragaan argannee mul'isutti. Keessattuu egaa kana wal qabatee rakkoo dhiyeessii maallaqa damee indastirii oomishaa ture hedduutu ture. Kana wal qabatee liqaa baankii kan fudhannu yoo ta'e dhibbeentaa 85 dhaabbilee misooma mootummaaf kennamaa kan ture amma industirii oomishaaf kennamaa jiraachuudha kan ka'eetii jiru. Kana jechuun ammam akka xiyyeeffannaa argateedha. Kana jechuun riiformiin dinagdee gooroo dameewwan kanaaf xiyyeeffannoo olaanaan kennamuu isaati damee indastiriitiif jechuudha. Damee indastiriitiif xiyyeeffannaa kenname yeroo jennutti indastiriiwwan xixiqqaa fi giddu galeessaa indastiriiwwan haaraa dabalamaa jiran biyya keenya keessatti amma indastiriin kana dura xixiqqaa turan bakkee muraasatti kan argaa jirtu. Hamma garuu indastiriiwwan xixiqqaarraa kaasee indastiriiwwan haaraan hedduun isaanii bahaa jiru. Indastiriiwwan giddu galeessaas hedduun isaanii immoo gara isa guddaatti caatii kan isaan jiran. Kana yeroo jennutti ce'umsa teekinooloojii taasifamaa jiru keessatti indastiriiwwan keenya gahee isaanii bahaa jiru. Oomisha biyya keenyaa rakkoo isaanii furuudhaaf dhiyeessii ati amma gabaarraa barbaadde
barbaadee dhabdu wantoota adda addaa yeroo agartu dhiyeessitu hin jiru yeroo jettu indastiriiwwan egaa yeroodhaan xiyyeeffannaatti kennanii oomisha akkasii oomishanii gabaadhaaf dhiyeessaa jiru jechuudha. Kanaaf inni guddaan maanni dhaabbileewwan indastirii xiyyeeffannaa yoo argatan tokkoffaa dinagdee isaanii saffisiisu lammata immoo hanqinoota jiranillee furuu keessattis gahee guddaa qabu gama biraatiin inni guddaan carraa hojii uumuu keessattillee qooda olaanaa qabu. Indastiriin tokko yeroo dhaabbatutti teekinooloojii fidee akkuma dhufu akkasumas gama dinagdeetiin fooyyinsa adda addaa fidee akkuma dhufu carraa hojii uumuu keessattis iddoo bal'aa qaba. Kana jechuun dargaggoonni gara indastirii sanaatti galanii hojiin hojjetu. Erga hojii hojjetanii booda immoo indastirii sana keessatti ce'umsa teekinooloojiiti kan isaan argatan. Ce'umsa teekinooloojii yeroo jennu amma fakkeenyaaf tiraaktara tokko hojjechuu kan kompaanara tokko suphuudhaa fi hojjechuu yeroo isaan yaalanitti achumaan ogummaa kana maal godhu barachaa deemu jechuudha. Ogummaa kana achi baratanitti bakka biraa deemanillee barachuu danda'u.